Meeduraan dursee Waaqayyo isa gadda haala malee guyyaa gammachuu kan alaatee guyyaa gammachuu kan alaatee meesiritti naa galateeffadha. Galateeffadhaa fi Waaqayyooti. Waaqayyo kan naaf godhe ana guyyaa jimaataa darbee maatii bira bilbilee obboleessi kee dhibamaa isa waggaa 8 ganaa daa'ima tirfanjatii godhatee jira mana yaalaa jiraati maal jette ennaaniini mana yaalatii baasatoo gara manaa galchaa hin jedheeni maaliif ennaani paasteriin keenya namni waaqa afuuraan tajaajilu hin jira waan ta'eef isa biraan deemee karachiisa fi gara manaa galchaa hin jedheeni maatiin koos akkasuma na amananii gara manaa galchanii as dhufeetinaan paasteriidhaan obboleessa koo akkaatiin elaa dhukkubaa naa kadhadhaa hin jedheeni harka koorra godhanii isaanis naaf kadhatanii obboleessi kee hin fayyaa deemi galnaan jedhanii anis amaneen hamiin jedhee garaa koorra godhadhee galee bariisa gaafa qidaamee gaafan bilbilu akkam bida mucaan jennaa fayyee jira mana yaalatiis bahee jira hin nyaata hin dhuga amma nagaa isaati naan jedhanii meenaa galateeffadhaa fi Waaqayyootiin. Ati ofii keetii osoo hin taane nama biraadhaaf kadhachiifte akka ofii keetti amantee immoo kadhatanii garaacha dhukkuba gaafa tirfanjatiidhanii mana yaalaa ture asii gaafa dhuftee kadhachiiftu isaan immoo kadhatanii sa'aatii masanaa kaasee mucaan sun fayyeera nagaa ta'eera amma nagaa ta'ee jiraachaa jira galateeffadhaa isa waan haaraa godhu harki Waaqayyoo gabaabaa miti ofii isheetii osoo hin taane nama biraaf kadhachiifte Waaqayyoon isheen kadhachiifte finna ga'e harki Waaqayyoo dheeraadha waan ta'eef asii kadhatamee achi dhaqee fayyise ameen asii waaqeffachaa jirta waan si jalaa fayyisee si eega Waaqayyo akkas harki Waaqayyo kanaaf amma nagaadha maatiin keessa manni keessanis jireenyi keessanis obboleessi keessi nagaadha nagaa ta'eera galateeffadhaa nagaa ta'e tafufu